السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان رمضان الدنيا رجلاتن والله وبليتين تينتك إجولي أفرق أبدي بيخنا خيستي مكان إجولي أفرق أباشو ميتي لبون تكاين الفاتي كوبا قدستي إجولي أفران كمان يبوتي نتمنين أين لالو في إسكينة تكبركم عشان يرجع أمريكا إن شاء الله صدق أنا بكتنا الأول شنافي رب الراحة جالتو بكا غرتي لبو تجتشورا ونقون دفنان يرونا مانكن نغران بكا لبو رول شنه بريتنا جتشو mana hidhaa jira inni mana hidhaa jira waggaa 3 waggaa 5 murtee wanna yaani hojjetee ijoollee ganaa guddifadha hangafni tana lamaffaan kana sadaffaa lafa xiqqeennaa dhaaf abbaan qabuyyuu xiqqeennaa heerumee bakkee dhaabadha jedhee heerumee lootii ijoollee tiyyaallee hin gannee ijoollee tanaa dhaaf abbaa godhadha garaa godhadha buleeyyan godhadha jedhee ijoollee tiyya waliin aarsaa guddaa qabbadha kunuudhaan sira dhaqaabaa amma kareellachuu na dhukkubdi ijoollee tiyya san kunoo waan nyaatan ijoolleen tiyya mana keessanii jalaa du'aatti lammii kiyyaa kunoo gizee tokko namni sabni walitti hin callisu yeroo tokko namni na gargaaree ijoollee tiyyaa guyyaa kunoo gizee mara namni nama gargaaruuf kadhaan sunuu nama jibsis kadhadheellee illee hujinuun na hojjedhe ijoollee kana guddifadha alhamdulillah kunoo urgee cimnullee hin qabnu kunoo akkana jiraanna barumsa geettee ijoolleen tiyyaa kunoo barataan jirtu ijoolleen tiyyaa hin hawwa barumsaa Bagi yo sana bersifat nawabe, garuin hawa kuna yo leti ya kau je ko kezani berlikne yo, lani sagau, lanu gaya bung lani agau, akkasi obboleettii tiyya ati haadha jabduudha. Haggatii haadhummaa mul'iftee jirta. Siigale osoo harkaan kenneen gartee ijoollee babbareedaa kana argattee akkanatti cinqamtee gatii hin boo'inaa tiyya gatii haadhummaa mul'iftee jirta. Akkasi obboleessi keenya tokko qarshii 5,000 kan itti kenne jechuudha. Akkasitti maal si fakkaate abshiir waan tokkoon bitatte ijoollee tana nyaachifadhu siin jedha. Ana manatti himani eegale mana sii keessa walaga kan jiru kunoo chama gana hundinni chama inni chada pisarta Padani kuno kunce mama padani kunce mara abshira ijoollee keenya babbareedan tanii abshira sanyiti abshir inshallah sifaana jirra wallahi abshira intala jabdu haadha jabdu ijoollee kanneen kana fataa godhattee gartee hin barattisii nagamma processing name senna gamma abaddu rakkonton bareeda aybe atimon baratta inshallah باذن الله برمسان سنتر فيلم دينو ايشي akkasi yaadatiya abshir siin jedhatishi sifaana jirra abshiri inshallah dildiluma ta'e obboleessa keenya kanallee rabbi sirraa jaalatu wallahi hojjettiin tuni nama rifachiisaa yu bakka dubba kana dubbachuun beeku na rifachiisa dhugaa dubbachuun maali jennaan ani beeku guyyaa 3 nyaadhee yoo olini akkam akka ta'u ilmi nama akka ebanne biyya teenya tana yaa rabbi gooftaa kee yaa rabbi rabbum nu kadha wallahi tana rabbummaan يا رب تمتنو برمد وان براتي بيتي والله يا رب تمتنو برمد بك حكتا سايو وارغا يغويا وادا بكنو سوسوبيتي سا نمني دوان دايمون بفدو دبي وجه وانا غنني تين فديغا لو كما فيتك اني يروبا انا من مكدتا اني چورا وانا مبدني سال فدي اكنو وانغال Yeroon dangaaba suuqii gorii amma suuqii martinuu amma kun karaa bahee galuullee hin qabu suuqii kunooti ruuza uumama fuudhaa fi sinii fida jedhaati yoo guyyaa dhabe karaa sanuu badaa karaa san miliqaa bada dhabaaf malee roggatuuf illee osoo hin taane illee yaada beeku illee yaada beeku anillee guyyaa 2-3 bulee beeka nimmeeti daabboon naan jedhan yoo naan jedhan daabboo tiddeeraa fi cadhaa bineensillee dhufeenu nyaata kun afaan dhaqaa kan himsaa amantiyaa lubbu isaaniitiifuu bakka jireenya isaan jiraattu kanaafuu lubbu isaaniitiifuu yoo hangalee daa'imman tiyya bineensinuu fixee jedha ganaa ka kokkeerra darbeetu kudha lama ba'a bineensi kunuuti akkana daa'imman tiyya kan galuufu yookiin kafan osoo miicu yookiin turuu danda'a
Isaanuu natti kenna dhufuu dhabuu danda'a maatiin sunni kana kafana namni dhiisisuni. Kun amma kun gattaa ullee kun agasaa kana isintu wayi dhufaa beeka. Agasaa kana rafaa jira uummatni dhukkubee. Si dhukkubee. Ijoolleen tiyya maal naan jetti almaa jedhee madha daa'imman tani yoo amboo na waliin botti yoo hangadu na waliin gadditi daa'imman sammuu na jala akkantu qabna jala tuqamitti jedhee daa'imman tiyya dhaqaa eeboo. Isiin akkana hin ta'in iyyite rogaruu jettee bakka akkuma of keessaa iyyuu baatee yaadarra darbitee jechuudha. Kun immoo ofirii yaadurraa nama dhufa. Yoo sirriitti yaaddee gara sammuutti sitti deema. Sii galee agartee amma yaadarraa jechuudha. Kun akka malee yaadurraa mataa nama kanaas ta'u jechuudha. Tama umriin kee ijoolleedha. Yaani ijoollummaa keetiin ijoollee argattee rabbiin kana sii kennuun waan guddaa hanga tokko jechuudha. Kanaaf hanga dandeetteen ati inshallah rabbi makee ulama booyi cinquu irraa aga tokko qabike akka malee of sardeen. Maataa kanneen bukeessinee kun ijoollee hedduu walii achi hojjetaa oolla kan jira hojjedha dhagaa baadhadha dhagaa hojjedhu kun amma narratti yoo natta'e kaleen lamaan dhukkubdi amma suma sanuu gadi bahee hojjechuu dadhabe yaadadha. Ijoollee tiyyaa dhumamaan nyaachifadhee bulfadha yoo achi boorri qarana beeku sunniin yookiin biri 50 biri 100 amma gadi ati hin dandeettu akka qaraatonni keetu hin jiru naan jedhan baay'ee dheeraa olii hojjedha. Atun na qabda jabdu jabaan naan jedha achitti na jajjabeessaa manni achi na beeku sunniin amma sunniin gara nyaattu na amma gali bakka naan jedha biri 50 100 akkasiin naa kenna ijoollee achi walii hojjan hiriyoonni kenna akkasii baradha ijoollee tiyyaadhaan geessisin jechuudha. Maashaallah inni immoo akka itti mana hidhaa jirudha jechuudha. Mana hidhaa jira. Inni mana hidhaa jira waggaa 3 waggaa 5 murtii wanna yaaniirani. Murtii waggaa 5. Waggaa 5. Akkasii sallee rabbi haa baasu. Abshir inshallah. Akkasii inshallah ijoollee tanallee rabbi siif haa guddisu. Abshirati abdiin gannin jabaadhu ishee. Rabbiin bula gaboon bula hanga dandeettiin ibaada masalaattee yaa rabbi cinqii tana nagartaa yaa rabbi gooftaa yaa rabbi nagartaa rakka amalama rakkoo feete keessa jiraadhu rabbi yoon nama hangatu laa rahmaan nama hangatu amma risqii tana si biran dhufnaan iyyattee garuu nusi duubaa dhageenye laa nusi duubaa informationii dhageenye rakkoo ati jirtu sitti dhufe laa rabbiin akkana rabbi haa ulfaa galanni isaa ga'u hanga dandeettiin ibaadaa ilaala salaatteetuma yaa rabbi gooftaa tiyya yaa rabbi ki ila rabbi yoon garaa nama laaf namatti hin jabaatu atama waan kana ni yanneen baargiraawundi duuba dhageennee haalatti jirtu gibbee wal seenne jechuudha risqiin akkana tajaajilaallee akkana dhufti abshirati ishee